Amma haala Jawaarii fi Abiyyi gidduu keessatti deemaa jiru. Tokkoffaa duraan dursee rakkoon badhaadhina keessa jiru irratti naasaa. Badhaadhinni caasaan qabdu. Caasaan qabdu. Badhaadhinni caasaan qabdu. Waraanni caasaan qabne rakkoo jiru beezii gadi fageessee caasaa ijaarrannee hin qabne waamatti dhufuutu rifaasisa. Waamatti dhufu korkor jechisiisa. Maaliif jaroonni nama tuffatu. Badhaadhina nama tuffatu. Nuti akkas jedhu. Nuti beekoodha jedhu. Nuti akkas jedhu namoota yaadan furatanii information qabanii caasaan qabanii ijaaramni jiru. Inni damoozaaf aballiidhaaf deemu malee kan biyya kanaa gara fuulduraatti deemsisnaa hin jijjiirraa hin hojjennedhu hin jiran jechuun kun wal tuffiidha. Wanti jiru keessa jira garuu hundi isaanii hin tuffiitti baay'atu. Especially Oromiyaa irra kan jiran. Especially warri Oromiyaa irra jiran caasaan qabani. Caasaan isaanii kan ittiin saamuu fi kan ittiin hatuu fi kan ittiin warra ijaarame warra hattoota turre caalaa caasaa qaba. Mootummaan caasaan qaba. Nama isaaf hojjetu quban qabu. Kan wanti arge yeroo dhufutti wanta illee mootummaa rifaasisee yoo shaniin asiin korkor jette kan isaan rifatanii warra asiin Jawaar kee wanti isaan rifatanii fi otoo caasaa ijaarratanii qabaatanii nama hin tuffatan ta'anii nama ijaarratanii qabaatanii beeziin isaanii jabaatee wanti kamiyootti dhufellee hin sodaachisu hin raasu hin naasisu. Rakkoon badhaadhinaa inni guddaan gara fuulduraatti illee ganaasee qaxaqqatu caasaan qabdu. Dhaabni kamuu caasaan qabu taanaan Aluma miidiyaa irraa korkor jedhee akkuma yeroo OMN saaxxaa jedhee caasaatu hin jiru. Abbaan barbaade YouTube irratti yaaduma isaa footoo kaasee erga malee uummata ijaaree caasaan qabu. Warri abaa'oo hamma tokko durirraa caasaa kana ijaarratanii dur yeroo bara 2005 kaasanii warri Daawud faa maal faa durin ijaaru. Dargaggoochi keessatti deemanii maal jedhan inni amma caasaan baay'ee hin jiru. Wantumti Oromoodhaan hoogganamu hundi caasaan jedhamu hin jiru. Caasaan qabu. Caasaa jechuun beekni afaan Oromooti. Amma gara biyya ifaatti gaafan isinii dhufu gaafa Jawaar Mohammadii kitaaba kana baasatee caatii qaamanii fottoosaa haasaa warri deeggartan hin sodaatina. Maaliif namni yoo dhukkuba himateetu qorichatti argata. Caatii qaamanii kitaaba barreessa maaliidha jedhee Jawaariin qeequurraa utuu dhuguma genius smart ta'e jibbiinsaan igoodhaan hundumti keessan hin guutamne ta'e Jawaar kitaaba barreesse studio antini bakka addaraashan itti dhaqee gurguratu welcome jedhee ajajee kottaarraa bitaadhee karaa yoo agarsiise Abiyyiin karaa ittiin warri Oromiyaa irraayis jibbiinsaan Jawaariin bornurraa furataanuu dhiibaa ittee jibbamtu suni kottaa hidhanii addaraasha isaa qopheessanii fi maal jedhanii uummanni Oromoo maal shakka beektu namtittii kana Abiyyi torii kenne just about siyaasi dirty gameidha xaba sammoota jechuudha. Abiyyi kanatu kitaabayyuu barreessisiisee harka lafa jalaatiin wajjin jiraadha shakkiidha baqa. So maal ta'a gabaan Jawaarii akkasittiin toppii rukutu ture. Abiyyiidha fuudhee kan fuudhee tumaayitti ol tokkose jechuudha. Jibbiin sarraa kan keedha kan isaan gadi ba'anii akkas jedhee maal jedhee Jawaariin sareedha Jawaariin maaloodha warra Oromiyaa irraa immoo tokkoon keessan maqaa si waamuun barbaadu malee gabbaatanii warri dabballootni kaadiriin Jawaariin arrabsitanii xinneessitanii gadi buustanii maal jettanii more value warroota jaallatu warroota ukkaamsatee qabu warroota gandaan deemu akka isaan kaka'anii Jawaariin deeggaran akka gootanidha. Jawaariin akka isaan fuudhanii lafanni hin jirre ol ka'an. Kun kan gochisiise badhaadhina. Especially dabballoota warra ani video akkasii waraabee namni na arrabse maaltu jira beektu badhaadhina keessa. An video akkasii moo namarratti waraabameen arrabsame ittiin lafa xinnoo tokko argachuuf ittiin nagaa warra olaantaa jala dubbisuudhaaf screenshot godhatanii maal godhanii warra Jawaariin arrabsine namni akka jedheen warrabse jedhanii gabaattiin kaafatan warra akkasii jira. Warra Oromiyaadhaaf biyyaaf hojjetu otoo hin taane Jawaariin arrabsuun akka hojiitti warra banateetu isa jala bu'ee maaloo kee jinnii kee insii kee akkasuma immoo warri bakka gurguddaarra jiran maqaa keessanii nama mallee warra ciccimoo jechuudha isaanis gadi ba'anii warratti boozonee warratti biyya alaa teessuutiizinii Jawaariin hojiin hojjetes kireeditii kennuuf hin dirqama OPDO keessa jira badhaadhina keessa jira kireeditii kennuuf hin dirqama wanta tuffatan uummanni Oromoo haqa dhugaa jiru ijaan ilaala lalachuu keessan ijoollee isaati iddoo ta'eef eenyu hammam hojjete eenyutu maal hojjete hattuu jettanis
isannate simbeeka isan hojjete simbeeka ummanni Oromoo humna dhabee baasee dubbisuu dhabe maleessa hattuus jechuun kan keessan inni laallatu xinneessuunis isin inni laallatu yoo dandeessan dabballoota keessa warri badhaadhinaa maal gootu warri birri kuma baajetii baaftanii ijoollee lafa lafii hiriirsitanii isa tokko lafa laattanii isa tokko mana laattanii isa tokko waa kennitanii yookiin waama tokko you know waan goggootan beektu miti akkuma itti walitti dhidhiyaatanii walii gootan sanaani maalii dhabeeta waan hojjenne nuuna gadaa waan hojiirra oolshine ummataaf nu dhiyeessaa waan nu hojjenne agarsiisaa dandeettii keenya ibsa nuu kennaa dirqama nama arrabsuun barbaachisu nama ajajjanii nama irratti bobbaatanii Jawaaritti zaatessa jarma mana sagaagaltuu gootani siyaasi biyya tarka keessa hin jiraga Jawaarin arrabsuu wanti si Jawaarin jaallatu hudduu sharmuxaa biyya jaallatu hudduu maalee Jawaari zaatessa mana sagaagaltuu mana bunaa see machooftuu gootani ani nan salfadha shame on you guys dhugaa warri kaabineen abiyyiisi warri kan Jawaaris an dhugaa iddoo keessaniin salfadha iddoo keessa lafa of kaa'u dhabe utume awwaanin godhuun qabatee akka ittiin akka gommaa tana fisiisina haasaa isin jechuun motu na hanqata so kanaaf iyyuu warri abiyyi deeggartanis abiyyi amma hiriira nagaa yaa waaqayyoo ko hiriira nagaa abiyyi deeggaruudhaaf uummanni bee akkaataa isin uummata itti baastan ni been ummata maal godhaa jedhaa maaltu ummata joorse maal bushaa isaa nagadate ummata waan nyaatu dhabe ittiin jiraachuu dhabe hojjetatee mana isaa keessa akka jiraatu hiriira baa jettanii footoo baasistanii maal du'aadha argaa jiru miidiyaa irratti waan isin hojjettan dirqama deeggaraaf dhiisaan hin qabu filmaanni gaba dhufe yoo isin jaallate isin filmata kottaa deeggarsa nuu godhaa maaltu sirriifachiise isin wachiise badhaadheen maaltu wayyaa isin buusise yoo dhuguma hojjetaa jirtu ta'e maaltu isin yaaddeesse maaltu Jawaarii masin sodaachisa ani dhugaamani isin jedha Jawaarii hin deeggaru eenyuun hin deeggaru nama tokko duukaan jiru garuu badhaabumtee ani deeggaraa buxxannaa waggaa 6-7 sodaattu akkasii ta'usee waan akkasii ta'usee nan of na jibbisiise hiriira ummana gabaroota ummata biyya baaleerraa arsiirraa gandarraa maaltu hiriira namni hojjetu meeshaa qofaat advertaayizii baay'eessa meeshaa gatiin qabnetu advertaayizii qaba meeshaa nami bitachuun barbaanne meeshaa humna hin qabne TV warri biyya laan argitu meeshaa yeroo hundaa maama advertaayizii godhanii meeshaa quality hin qabne meeshaan quality qabu nami advertaayizii godhu nami si dhaqee abbaa birrii qabutu gatii isaati bakka isaa beennaan dhaqee taa godhee bitata meeshaa gatii hin qabne of gootu ummata gabaree har'a nyaatee buluu dadhabee jireenyatti qaalee gibira baasuun wanti hundumaan itti hammaatee olii gadi ta'ee rakkatee jiru maal gochuu hiriira baasuu jirtu filmaata irratti dhufee isin filatee isin dabarsa jabina keessan agarsiisuu kaabinee hattuu dhaqee jaartolii reebsisuu dhiisee milishaa ganda keessa deemsisee uummata miichisiisuu dhiisee hojjeta caasaa hin qabdan ijaaramtanii utuu akkuma sila jalqaba irratti jedhe caasaa qabaattanii gabareen maaltu galiin galaa jira maaltu hojjetaa jira meeqatu kaffalamaa jira gibirri mootummaarraa yoo 10,000 jedhee bee gibirra maka'ee jedhan kun warrattiin gadi 30 fuuti warrattiin gadi kana quban qabunni sistamiin asii gadi gubbaadhaa ba'uu fi asii kaabineen gootu tokko miti tu caasaa qabaatanii wal ijaartanii jiraattanii gibran nutti kee jedhee uummanni isin irratti duulan ban kana nu godhee namni isin irratti hin ka'u namni immoo hiriira bayii jettaniis sagalee nuu ta'e jettaniis affantaniis waan barbaaddan gootaniis guyyaa tokko isinitti ka'uunsaan hafu hojiidhaan utuu duukaa dhaabbattanii waa'ee Jawaariin oofuu dhiistanii Jawaaritti jaarsi gurguddaan warri I feel keessuma konnatti ulfaate baay'ee isin jaalladha isin kabajadduu ta'ee fi Jawaariin arrabsu OBN irra gaafa namoonni gurguddaan dhuftanii annu gaasiniif hin saalfadde hojii keessaniin hojjettanii maal gochuu waa'ee Jawaarii dhuftan okay bututaa qaamtuu maaloodha jettan hin arrabsitu arrabsoodhaan yoo qaamtuudha bututaa dhattanii yaaddanii maal gochuu waa'ee isaa softan isin tojaboodha namoo isin argaa jira miidiyaa irratti isin argaa jirra waa'ee Finfinnee dhiquu miniin jabinni keessan waa'ee Finfinnee dhiquu mitiin badhaadhinni Finfinneen bareedde diizaanii karaa itti sirreessan manni durumaa jira kan mallasii mitiiti kan mangee manni inni dura ijaare standardii Awurooppaatiin jira naannoo inni jiru argeera manni mangeen ijaara
garuu qalamii isaatti sirreessitanii bifa tokko gootanii karaa garraachi bubbuttanii karaa kaastanii babbareechitaniitu. Kun immoo bareedinni biyyaa jechuun immoo biyya nageenya fida jechuu miti badhaadhina. Iroopiyaa kan caaltu Siiriyaa baasii beektu baasii sarraaf jala magaalaa Irooppii keessaa ni jiraadhu utuu isheen hin qabaatin Siiriyaatu qabaate. Siiriyaatu qabaate. Yoo qabeenyaa jechuudha. Har'a maal fakkaateera Siiriyaan sababa nageenya? Siiriyaan maal fakkaateera? Qalamii dibdan Addis Ababa bareechitan ibsaan achi keessatti galee jiru eessatti hojjetamee dhufe. Biyya Itoophiyaa keessatti hoomee sana gaaffii koomiti sun baxabbatu akka ijoollee keessa lixuuti. So sana mitiiti ummata badhaadhina harkaa namni eenyuyyuu furachuu hin danda'u. Hin furattu. Garuu ummanni bu'aa, namni du'aa, namni wal fixaa, ani obboleessa koo sodaadha, ani obboleessa koo shawaa sodaata, shawaan Arsii sodaata, Wallaggi Jimmaan sodaata, jiraanna wal fixaa. Kan saba biraa dhiisaa, kan ganaa Ijiptiin nu loltu mini, kan diina fagoo miti. Wal sodaata, wal fixaa. Atis har'a fooqii keessa jiraattu, makiina maaliidha, makiina VIPdha, mucaan kee mana barumsaa dhaqu, atis guyyaa tokko irraa duutaa, mucaan kee immoo kaffaluuf ta'a. Mucaati har'aan qaaquu sarraateenyaatti jijjiirtee mucaati dhaltee manatti bareedaa keessatti guddifatta wanta haalli sii mijateeru kuni gonna pay the price. Guyyaa tokko kaffaluuf deema. Forget about ummataa dhiisi. Abaa biyyaa dhiisi. Ilma kee kaffaluuf jira. Ilma keetu abiddatti gangashamuuf jira. Ilma keetu abiddaan dhagaadhaan qocoqocamuuf jira. Har'a karaatitti keesseef. Ilma keetiif jecha ummataaf hin dhaabbatanii waan sitti kenname seeraan hojjedhu. Ariilee abiyyiin hin hojjetu jechaan jiru. Gaafa abiyyi qeequudhaaf selfishii wayi natti fakkaata malee namuuf jaallatu natti fakkaata malee nama hin hojjenne natti hin fakkaatu. Abiyyi ammas irratti boris irra deebi'a nama silxaana jaallatu ati silxaana isaatti dhumnaan obboleessa isaa iyyuu hin dhiisu silxaana isaa sana fayyadamee waa hojjechuu barbaada. Namumti akka isaatii sun namni silxaana barbaade waa hojjechuu barbaade namni kudhantuu jala jiraate biyyi sun hin jijjiiraman jiru. Garaa duwwaatu jala guute. Hattuu duwwaatu jala guute. Safra maleessaa ganda maleedhaan deemutu jala guute. Inni mtiin hojjetattan gandaan fooqii meeqa jaarrataa jira. Hoteela meeqa jaarrataa jira gandaan. Innumti jala jira hojjetaa jira inni arginu. Kana keessaa yoon baatanii ummata kanaaf dhaabbattanii waa'ee abaa'oo dhiisaa, waa'ee faannoo dhiisaa, waa'ee jawaarii dhiisaa. Badhaadhinni tu ofitti deebitee caasaasee jaarrattee eessatti deemtee jawaarii faa jala fiiguu dhiiftee achi keessa teessee miindaa nyaataa informationii kennuu dhiistee asii jala teessee shaneedhaafis informationii kennuu dhiistee asii teessee faannoo jala deemuu baattee of taate nuti biyyatti nurka hiratteetu dhaabbattee nobody namni isin hirkaa biyya furachuutti ka'ee hin jiru. Namni tokko isin ga'u hin jiru hin hojjettu. Garuu hattoota salaalsilafi. Hattoota keessaa immoo hattoota hin dammaqne. Hattoota beekaa rafe. Waanuma amma wanti kun faa jijjiiramu faa isinitti hin fakkaatu miti. Wanta jijjiiramu isinitti hin fakkaatu miti. Amma akkis nama jirtan warri amma makiinaa gaarii keessa jirtan, warri fooqii gaarii keessa jirtan, warri alaafineetiin isinitti kenname, warri ajaabiin isinii kenname, wanti kun waan akkasittiin hafu isinitti fakkaateera miti. Waan akkasumattiin tabarchaachaa ta'ee hafu isinitti fakkaateera miti. Kan bakki isaan jijjiirame, kan lafi isaan sochoone, kan bifi isaan jijjiiratu tokkichummaa rabbisa jedhan sana qofaadha. Wanti hundaan hin dhufaa, hin badaa, galagala, si fixaa, lolaadhaan si haraa, feekii laayifii keessan yoo namni har'a siyaasaan isinitti ka'e erzi kuikii dhufettanii tururururur nama sodaachisu. Waan biraa diraamaa is over. Uummataan kana dhufee, sana dhufee, kana dhufee. Please yaa warra badhaadhina deeggartanii lubbuun hudduudhaan isin hin baatu itti maa badhaadhinni akka lubbuudhaan jiraatuuf. Hin jajinaa. Masfiineen Faayisaa eessa jiraa? Caansun dhugaa isaa beektu maaf callise? Maaf badhaadhina kanatti callise? Maal tafaan isa qabe?
Oromoo amanamii Amaariif maaloodha diqaalaadha jenneedha mucaa dhiira afaan dhugaa sa'u har'a garuu badhaadhinni afaan qabde dhugaa kana garuu argaaya in arga mucaan sun maaf callise laata hattoota duwwaan nama jireenya see keessatti waan tokko biddeen guutti garaa guuttee jirti maaliif wayne jijjiiru beektuu isheen dhaloota koorraa ka'ee ijoollummaa kooti ka'ee sooroman argine takkayyuu man argine muna tamaariyoo 10 saantimii naa kennan an burtukaanii ija afur biteetan isa 10 saantimii girshii afuritti dhaqee ija tokko gurguree dura 10 saantimiidhaan bara keenya maangoo afurtu bitama yookiin kookee afur shafaafii afurtu bana furadhee dhaqee 40 saantimiitti jijjiirradha malee horii dhabeen beeku harki koo kun duwwaa ta'een beeku rakkadheen beeku nan xaaraa nan hojjedha nan jiraadha kanaaf namni kamuu na bituu hin danda'u hin bitaminaame mee seenaa hojjedha saba kanaaf jiraadhaati asi sabiyya alaa dhufanii bichaa toon taane keessa taati miti jedha gaafa hojii gadhiiftanii achi yookiin manni isin hirkaa fuudhamee yookiin lafi isinii kennamuu didee yookiin wanti tokko isinii milkaa'uu didee ta'u bichaa toon taane utoo keessa jirtanii haadhooftu dubbadha. Utuu haadhooftu haqa dubbadha. Har'a badhaadhinni Finfinnee bareechitu kun lafa footoo ka'u kana dhaxxee nu agarsiistu waraana meeqaan jabsiisanii karaa darbanii dhaqanii keessa deemu. Free badhaadhina. Free badhaadhina. Isinuu free ta'uu qabdu. Tu sin free taatanii namni hunda free ta'a. Har'a lafa doogayii fira keessanii ofirraa buutanii nama keessa teessanii nama teessanii nyaatanii hin deemne biyya guddimna addunyaatti dhiyeessina maalitti dhiyeessina jawaartu kana godhe uummata kaasa jawaariin kaasa jawaariin miti ani biiftuun gadaa uummata isin irratti nan kaasa. Tu caasaa qabaattanii hin tuffattan jawaarii qabattu. Jawaari miliyoona meeqaan addunyaan beeku dippiloomaasii biyya alaa keessaa barnoota qabu dhugaa rabbii sin caala. Ani jawaari hin deeggaru forever rabbi biyyattiin kennini bilisummaa isaa Itoophiyaa bulchuun jedhu sana nawuufi garuu mataa keessa miila tokkoon isin dhaabuu dandeettii qaba. Uummatiin ka'uu fi kufeeraa tundu'ee utuu ajjeese nama rabba ajjeese malee namni ajjeesu. Isin ganaa miila tokkoon isin dhaaba. Akkaataa xabaatoon taane inni mucaasacha Ispeenii kan isa goolii galchuusan. Goolii galchuu sirriitti itti beeka eessatti akkasinitti galuu danda'u. Sammuu opiidiyoo sammuu eenyu nyaatee fixe qabachuutu isinirra ture. Uummata isinirratti kaasuu danda'a. Uummati isin sukkuumtanii gibiraan rakkinaan karaadhaan margarra jetteettanii birrii 1000 meeqa kaffalchiiftanii maaninni mana feestaalii jettanii mana jaarrattanii feestaalii baattanii deemtan kana gootu jettanii seera waraqatarra jiru ofii keessaniitu ittiin bulin uummata akka itti buluuf horii baasisuu warri isin jettan guyyaa tokkonuma isin irratti kaa'a. Guyyaa tokkonuma isinitti kaa'a. Kanaafuu waa'ee jawaarii jalaadhaati caasaa keessan ammas yerootti isin hirka jira. Ammas qabdu hiree dhiiga dhangalaasuu kana keessaa baatanii waan tokko irratti jawaari koo diina meeqa horateen isiniif abaa'oo dhaqee isinitti araarsadhee har'a abaa'oon jawaari hin maaru xalaatee minuun hodhanii yoo fira ta'an malee waraana araarsee galchuudhaaf silkiidhaan maaliidhaan hojjetaa ture diina bitate. Jara wajjin diina gootan. Har'a isa qabachuullee dadhabdan. Badhaadhinni utuu jabina qabaatte, utuu caasaa qabaatte, addi bilisummaa Oromoo maroodhaan hoogganamu hammarraa caakkaa keessa taa'ee innis dhimma see wallaggaan iyyuu dadhabdee ifatte walitti dhiisnaatii nuuna sii hojii keenya hojjetanna gaafa dadhabanii ifataniidhaan ofirraa baasu jettaniitu tuffattu. Tuffiis nama tuffattan nan yaadadha nama baay'ee kabajuuf jaalladhu leencoo lataatu baranni biyya 1990 sintiidha yeroo inni biyya galee goota wallagga keessaa ijoollee mandii nami beekta yoo jiraattanii seenaa sana namni sirriitti beektanaan ijoollummaadhaa kaasee waa'ee Oromoo beekaa. Ijoolleen mandii jechuun nama mataa gogaa namarraa deemanii bishaan keessa shintibeetii dhaqee achiin achi keessa sagaraa algaallee inni jedhan sun seenaa biyya mandiiti.
harallee baddee jirti sababa isaaniiti. Goota caaluu hin dabarsinu wayyaanee jedhanii didanii ijoolleen mandi. Asii gadi ofitti hin dabarsinu. Maal jedha beektaa leencoon lataa? Tuffii Oromummaan jiinitti dhiigattiin kun baay'ee rakkoo qabdi. Funcaan keenyatti funcoomnee harree dabarsina. Dhiisaa hidhee muka jalaa kaasise. Yoon sobdee naan jedhaa ijoolleen namni dhaloota mandii taatan. As keessa jirtan. Seenaa kana namni quba qabdan yoo Facebook irratti Oromummaan furannee namni quba qabdan jiraachuu danda'a. Funcaan keenyatti funcoomnee yuudde fixuu danda'a. Funcaan miniiti qawweedhaanuu dadhabanii abaawaa ariite keeshaa jala firaashii jala afsiiste. Mootummaa ce'umsaa jettee Eeltiraa gidduu keessee xaafiidhaaf firaashii jalaaftee isaaniinuu biyyaa baaftee macarrashaa irratti saree isaan goote. Isa dhumaarratti sin ajjeesu hiriyummaan sirraa qabaa jettee saseen baaftee farra Oromoon jibbaa hafe jechuudha. Doojjini rakkoo guddaa keessa leencoo wajjin turan leencoo iddoon ajjeese yoon duune Oromoodhaaf ati gootamini maan duuneedhaaf leencoon ammarraa jibbamaa hafe jechuudha. So kanaafi Oromoon Jawaariin hin tuffatinaa. Araarfadhaa ammallee yeroo qabdu. Araarfadhaa. Araarumatu nu baase. Araara seetuuf fi fideen ofitti galchee finyoon sansalatetti dheebor mana hidhaa buusee eessa bu'ee ajjeessisee akka godheedha. Mucaa dhala namatu sanyii dhalaa dhufa. Namni har'a ajjeefte malee boru zarii ajjeeftee hin fixu. Deenneti ati ajjeessistu yookiin ati warri leenjisiistee ajjeeftu fira qaba. Dhugaan immoo dhokottu hin turti malee. Inni sun isa sanatti hima. Seenaa qaba. Hin dhokatee nafu. Ajjeesaadhaan. Fidanii manatti galchanii rakkisuudhaan. Booji'een akka booji'aa maatti nama uummata fidanii gara ofitti dabalanii rakkisuudhaan. Wanti tokko bu'aan qabu isa dhugaa isa haqaa warra caakkaas ta'e. Jawaaris ta'e. Abbaan biyya Oromoo isa sobdanii hin nuftee hin tuffatu. Opiidiyoon amma warroota amma Abtaamuu Lamuufaa warra Saaliyaafaa galee maalfaa kana warra biyya alaatii galee akka isaan tuffatan beektu. Sasaan sobanii walii wajjin sirban hin ilaalina. Dhugaan jirru eessa dhandhadhanii yookiin jiraachuu danda'u. Eetalootti linneedhe. Oromoo isin tokko jedheen jedhaatii qabaan waan hin gammatuun qaba malee jarootaa wajjin haasaa qabaadhee miti. Hin jaallatan. Utuu arganii hin ajjeesu. Speeshaalii mucaasa kan keenyaa kana mucaasa beegii kana. So yoo ajjeestanii waliigalli keenya isiniin dhiibnu maleessa. Waliin jaallannu garuu rakkoo biraa irratti waliin dhiibnu. So kanaafi boonsa biyya abiyyi kingiidha maal gootare hattoota of jala tasallafsiise hattuu wajjin namni hattuu sagalee wajjin dhaabbatu innis kurnaffaa hattuudha. So kanaafi namni eewudhaa mucaa tokko baay'ee anumti kun illee haasaasaallee naamusa siin qabu ordarii hin qabu fuulduraaf dudduubi isaa siin galu mucaan sun maqaa isaa dhahee tuffachuun barbaadu mucaan sun mataansaa yoo badhaadhinatti kee rakkoo isinitti fida. Namni nama tokko qaba namni tokko hambiiftumti gadaa laalaa nama 10 hin qabane. Nama 10 akka kootii nama abidda fakkaatu 10 hin qaba. Namni 10 kun waan tokko isinirratti oofuu danda'a yoon waan oofa ta'e. So kanaaf uummata kana girgirrii kana walxammaduu fida. Jawaariin isin keessaa nama qaba. Abaawoon isin keessaa nama qaba. Badhaadhinni abaawoo keessaa nama qaba. Maaseenii warra maaraa kan. Faannoon ama badhaadhina keessaa nama qabdi. Badhaadhinaa faannoo keessaa nama qabdi. Akka ittiin uummatuma finna guddinan ta'u wal ajjeesaa wal balleessaa wal dhabamsiisaa jiraachuu taaddoo ta'ee fi araaramaatii tokkummaadhaan jiraadha. Tokkummaadhaan jiraadha. Tokkummaadhaan. Wanta baa'u taayee. Taayeen sabboonaadha nama cimaadha. Innis ego qaba xiiqi nama xiiqeffatu nama xiiqeffatu hin jaalladhu iddoo ta'ee fi nama baay'ee cimaadha. Nama dhugaa dubbatu siyaasi haa hojjetamu malee soba dhugaa fakkeessuudha. Dhugaa immoo soba fakkeessuudha. Kan iddoo ta'eef bishaanni kun guutuudha jennaan taayeen guutuudha akkasitti mini siyaasi kan hojjetamu achirratti waliin gallu sana yeroon ilaalu. Taayeen kana malee nama gaariidha. Dhugaa dubbata. Namoonni hin argan turanii arguddoo ta'eef dhugaa dubbata. Garuu xiiqiin hojiin ta'u.
namaan xiqqeeffachuun lafa danda'ame timtaan sirreessitaa lafa danda'amne immoo bor jettee darbitaa addunyaa mata akkasii mucaan kee irra yoo waa balleesse bor immoo naasirratti abdiirraa godhatta wal balleessine eessa wal hin geenyu wal dhabamsiifna malee wal xinneessina malee inni biraa nam fixuufin jechaan Abiyyiin kufuudhaaf irratti hin hojjetina. Azilaa barnoota baay'een qabu iddoo fi mucaa tokkotu mana ijaara mucaa seexinnoo waggaa 2.8tu mana ijaaree fixee xumurarra ga'ee manni inni isaa ammeessa yaalaa tilallee nan fidadheen ture inni raanfadhe mucaan koo kun gaafa mana ijaareedhu misteekii tokko hojjeteetu duraa faca'a. Jedhee mataa qabatee aaree bakka lamuun hojjedhu maaminaan jedha seexinnoodhaa waggaa 2.7 hin aarti. Amma yoomin fixa kana jetti yaaddofti. Waggaa mana ga'u immoo dudduubatti deebinee kana diinee biyya kana ijaarree akka goona sadhanii anammallee hin furadhu. Nami bushuun jiru nettani Abiyyi malee nami hin jiru nettani inni soba nami numa jira numa dhufa nami. Garuu dhaabni badhaadhinaa kun akkuma jiru kanatti kariirri isaatii fi kaayyoon isaa gaariidha. Hattoota akkamittiin wal qabannee kuffisnaa akkamittiin biyya kana ceessisnaa waan jijjiiramaa harka keenya galee ijoollee keenyaan dhufe Abiyyi jechuu qofaa miti namni Oromoo biyya bushu Abiyyiin du'uu danda'a dhukkubuu danda'a you never know yookiin wal ajjeesuu danda'u isaanumtu achi you never know badhaadhinni garuu itti fufuu qaba. Badhaadhinni kaayyoon isaa abbaan barbaade bushuu Oromoon dadhabee miidhamee fidee dhufe iddootiif isin warra bosona jirtanis dhaabbadhaa. Jawaar atis no jarri akkatti dhaabbatan hin qaban warri isin biyya ani isaanii dhaabbadhaa jechuu hin danda'u maaliif anuma kana hojjedhee kee kabajaan irraa fudhatan jedhee hammamnatti dhaga'ama. Waggaa meeqa baadhee dhufe isaan immoo lubbuu isaa kennanii itti rakkatanii hojjetaniiru gaafa namni kabajaa siif waan siif malu siif hin goone isi waan siif malu jechuun lafa namaa kennu birrii namaa kennu maal namaa kennu namni kabajaa isaa malu barbaada nama iddoo taaneef taankiyuu barbaada taankiyuun beeku Oromoon naa dadhabdeetta yeroo akkasii dadhabdeetta Oromoon leencoodhaan jedhu dhageessanii beektu Oromoo Daawud Ibsaatiin jedhu dhageessanii beektu. Jaarraa maaloo itti boostu jaarraa mana kiraay kaffaluu dadhabee rakkatee du'e miti erginni du'e footoon isaa birrii meeqasanii bite taankiyuu hin beektu Oromoo. Maaliif akka galatoomaan sun dhufe hin beeku taankiyuu hin beeku. Jawaariin dadhabeera hojjeteera halkanii guyyaa maal qawween tokkos ne maleessa qeerroo kana kaasee miisejii eessarraa itti ergamu kana fuudhee fidee uummata dhageessisee miliyoona kana uratee maal godhee godheera taankiyuu. Mana hidhaa miti wal tuffachuu mini yoonni yaadis ni gaafate isa furottan keessaa fudhadhaa san dhageenya immoo galatoom paampii barbaada namni bakka encouragement support kana barbaada. Maala Abiyyiinis maal hojjete encouragementii keenyaan maqaan isaa ol ka'e maleessa dhagaa maalii nuuf alaxe waan addaa samaa irraa isa kam nuu buuse kanuma keenya walitti ta'e afaan beekaa hinaasaa dandeetti qaba kanuma hundi. Abaawudha warra Daawud Ibsaafaati. Saree ajooftuu bofaafaa jala maaloo leencoo hattuu maaloo hattuu taasisa we have to stop. Kana dhaabuu qabna wal galateeffachuu appreciate wal gochuu warra naggaadee kaleessa birrii TikTok irratti nuun fidinaan. Dhalli namaa kabajaa isaan malu. Kabajaa isaan malu argachuu turreera. Thank you waliin jedha. So warra caakkaa keessa yeroonis amma maroo utuu tuffachuu baattanii gaaffii inni gaafate naa deebisaa jedhe boorsaa isaa keessa kaa'ata waan isin gaafate qabaachuu danda'a. Ammachuu min tu dhiira ta'uu baatee tu jabaa ta'uu baatee waggaa ja'a biyya tokko keessa wajjin jiraattu akkamittiin hin dhabamsiifne. Silaa hin dhabamsiisaa. Oromoo yaaddee malee silaa bakka godhee Oromoo akkas ta'e malee jennan warri illusion yookiin psychology aso bakka jabaa ta'e ta'a. We have to believe that. Accept gochuu qabna. Yeroo tokko dhugaan utuma hadhooftu dheebicha taatu qabachuun nurra jira.
utuu goota cimaa ta'uu baate waggaan mana ga'u wal biran teessan waraanni keessi beeku asiifas ta'aa turan isaan kaambii asii taa'u innas ta'aa ture